Attamtan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yeroo aangoo isaanii waggaa 2 dheereffachuuf yaaliin godhan ergamoo guddaa biyyattii keessatti kaasisee booda yaadicha dhiisanii jiru. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa. Pireezidaantiin Somaaliyaa aangoo qabatanii itti fufuuf akka hin dandeenye dhiibbaa biyya keessaaf alaa ta'een akkasumas Moqdishoo keessatti walitti bu'iinsaa fi hiriirri gaggeeffame sana booda beeksisan. Roobii har'aa ganama Pireezidaant Farmaajoon haasaa gama televiziyoonaan dhageessaniin waliigaltee baatii fulbaana darbe tolfame kan waa'ee filannoo kanneen mallatteessan hatattamaan walgahii waaman. Anagu ka dowlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay amaanu ahay. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa kan yeroo maratti amanaa ture ammas ilaalaa jiru marii gaggeessuu dubbatanii waliigaluu kanaafis teenyee dubbachuun akka furmaata tokkitti ilaala. Waliigaltee fulbaana 10 tolfame kan kabaju yoo ta'u yaada koree teeknikaa baay'ee filannoo kan ilaaleen dhiyeesses ni fudhannaa jedhan. Barri aangoo mootummaa pireezidaantii Somaaliyaa kan Farmaajo baatii guraandhala darbe kan xumurame yoo ta'u biyyattiin saganteeffattee filannoo gaggeessuu hin dandeenye. Gara jalqaba baatii kanaatti paarlaamaan Somaaliyaa inni gadaanu mootummaa waggaa 4 aangoorra ture. Bara aangoosaa waggaa 2 dheeressuuf waliigalee ture. Seenatni biyyattii tarkaanfii kana fudhatama dhabsiisuun immoo rakkoo siyaasaa kaasee jira. Gorsaan pireezidaantii Eertiraa Yemaan Gabraab Tiwiitarii irratti maxxansuudhaan duulli maqaballeessee Eertiraa irratti raawwatamaa jiru karoora hamminaaf jecha itti fufaa jedhan. Loltoota Eertiraatiin gara nyaataa naannoo Tigraayitti akka hin darbine gurame saamame ka jedhu maddeen eenyummaan isaa hin beekamneen walitti aanuudhaan kan gabaasamu oduu uumamee dubbatamu kan AFP'dhaan gabaasamee jedhan. Eertiraan wixneef ibsa gaazexeessotaaf kenname sirnaa simatte garuu Itoophiyaa keessa akka ture bulchiinsi TPLF gaaffii tole jedhu kan Eertiraa biraa dhiyaate waan hin simanneef karoorri jiru milkaa'in hafe jedhan. Bara 1999 keessa waraana daangaa kanneessaa Itoophiyaa waliin geggeeffameen Daayirektarri USAID rakkoon sun hamaa waan tureef jecha gargaarsi midhaan nyaataa Itoophiyaaf dhaqu karaa Asabbayee gama Jabuutiin akka ergamu eeyyama argachuuf Finfinneef Asmaraa gidduu deemaa turan jedhan. Seenaan haala qabatamaa kanaaf barnoonni irraa argamu Eertiraan gargaarsa namoomaa laalchisee hagam naamusa irratti akka hundoofte ejjennoo cimaa qabaachuusee mul'isa jedhan. Haa ta'u malee barbaachisaa ta'us miidiyaaleen qorannaa hanga tokko utuu hin geggeessin ragaatu hin argatin oduu uumamee dubbatamu maaliif fayyadamu jedhan. Yemaaniin itti fufuudhaan dhugumatti kana maraaf kaleessa AFP'dhaaf deebiin kennamus garuu keessaa kutanii maxxansan jedhan. Amma immoo Aljaziiraan gabaasaa cite kabiroo loltoonni Eertiraa maasii midhaanii guban jedhu maxxansuuf jira jechuu dhaga'een jira jedhaniiru. Dhugaa jiru kan yeroon oomishaa fulbaanaa hanga sadaasaatti ta'uu ni dagatame jedhan. Hoogganaan koomaandii poostii naannoo Tigraay Jeneraal Yohaannis Gabramasqal Tasfa Maariyaam kaleessa AFP'f ibsa kennaniin torbanneen 2 darban keessa keellaa sakattaa keessumaa kanneen loltoota Eertiraan to'atamu bira darbuuf rakkoon nu quunnamee jira jedhaniiru. Keellaaleen sun magaalaa Addigiraatiif Aksuum gidduu ka jiru ta'ullee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. AFP'n kaleessa galmee mootummaa afaan Ingiliffaa caccabaa ta'een barreeffame argadhe jedheen loltoonni Eertiraa gargaarsi midhaan nyaataa naannoo waraanaan bututte Tigraayitti akka hin darbine ugguranii saaman jedha. Dhaabbati oduu kun itti dabaluudhaan akka jedhetti galmeen sun loltoonni Eertiraa bakka Tigraay keessaa midhaan itti raabsamutti argamuudhaan dhiyeessii jiru waan saamaniif kanneen gargaarsaaf dhufan sodaatanii achii baqatan jedha. AFP'n itti dabalee hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo Muluu Naggaa kaleessa akka ibsanitti uummanni waa'ee rakkoo daandiif raabsii midhaan nyaataa komee dhiyeessaa jiru waajjirri isaanis qorannaa geggeessaa jira jedhan jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden har'a galgala ennaa koongiresiif haasaa dhageessisan biyyoota kabiroo waliin attamiin hariiroo uumuuf waltajjii addunyaa irratti Ameerikaan attamiin qooda hooggantummaa fudhachuu dandeessi ka jedhu ilaalchisee karoora qaban ibsu jedhamee eegama. Dubbii himtuun Waayit Haawus Jeen Saakii haasaa Baayiden dura akka dubbatanitti yaadi Baayiden imaammata alaa ilaalchisee dhiyeessan iddoo Ameerikaan addunyaa keessaa qabdu bakkatti deebisuu akka biyyaatti safuun keenya maali ka jedhu of keessaa qaba jedhan. Pireezidaantichi walta'iinsa Chaayinaa waliin jiru dabalatee imaammata alaa gama laaleen kan isaan dursa kennaniif hedduu irratti dubbachuun isaaniillee hin hafu jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden qaamotii michoota ta'an waliin daran hojjechuuf dhiibbaa gochuun jechuun
Baatii kana loltoota Afgaanistaan gamasii baasuu laalchisee miseensota neetoo waliin qindoominaan hojjechuudha. Afaan yaa'ii mana maree Naansii Peloosii pireezidaanti Baayiden rakkoo yeroo seena qabeessa kanaaf furmaata barbaaduuf carraawwan jiraniif mul'ata jiru irratti aangoo qabatanii guyyoota 100 keessatti haasaa akka dhageessisaniif mana maree bakka bu'oota uummataatti afeeraniiru. Saakiin akka jedhanitti kaka'umsi maammata Baayiden ijoon barnootaaf oolmaa daa'immanii ijoollee irratti maallaqa baasuudha jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken eega muudamanii yeroo jalqabaatiif karaa marsaa intarneetii biyyoota Afrikaa daawwachuudhaan qophiilee adda addaa irratti argamanii jiru. Hoogganoota biyyoota lamaa ka Keeniyaa fi ka Naayijeeriyaa waliinis dubbatanii jiru. Gabaasaa Aniitaa Paawul Johannesburg irraa ergiteef Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa. Antoonii Bilinken gurmuu namoota Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratan yookiin hirmaachisa hooggansa dargaggoota Afrikaa yookiin Young African Leadership Initiative yookiin immoo yaalii jedhamee beekamu wajjin kan wal arganii dubbatan. Haasaa kana keessatti karaa bulchiinsa gaariitiin mirga namoomaa addunyaa kabachiisuudhaan imaammata dhimmi alaa Ameerikaa irratti bu'uureffate ta'uu isaa cimsanii tuqaniiru Bilinken. Sirna daawwannaa karaa intarneetiitiin taasifame kanarratti gaaffileen ciccimoon haala qilleensaa, sochii Chaayinaan Afrikaa keessatti gochaa jirtuu fi sochii finxaaliyyummaa Afrikaa keessa jiru kan ilaallatanii ka'anii dubbatamaniiru. We're very much committed to working with partners to advance peace and security in Firoottan nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatiif dursa kennan wajjin dhaabbachuudhaa fi fedhii guddaa qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan dhimma nageenyaa, walitti bu'iinsa araarsuu, sochii dippiloomaasii mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffanna. Fuuldurattis jaarmiyaalee dimokiraasii jajjabeessuu, dandeettii guddina sabaa fooyyessuu fi guddina dinagdee irratti hojjechuun bu'uura nu dhaabuu barbaannuudha jedhaniiru Bilinken. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa White House taa'anii namootan Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratanii wajjiniin gaaffiif deebii erga xumuranii booda gara Naajeeriyaatti ce'uudhaan pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin itti fufuudhaanis pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin dhimma biyyoota lammanii irratti kan mari'atan Tooni Bilinken dhimma dhibee koronaa irrattis qondaaltota biyyoottan lammanii wajjiniin dubbataniiru jedhameera. Bilinken yeroo ammaa Afrikaa keessatti sochii biyyi Chaayinaa gochaa jirtu irrattis xiyyeeffachuun isaanii beekameera. Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners. Biyyoottan Afrikaa biyyoota adda addaa kan akka Chaayinaa yookiin Faransaay, Tarkii yookiin Biraaziil, Yuunaayitid Isteetsii fi warra biroo wajjiniin firooma qabaachuu hin danda'u. Biyyoonni fi hawaasni Afrikaa yommuu biyyoottan kanaa wajjiniin firummaa yookiin walitti dhufeenya uumanu ija isaanii bal'inaan akka bananu abdii qabna. Chaayinaan addunyaa irratti dorgomtuudha. Dorgomsuun waan gaariidha. Amma bakkeen taphaa hundumaafuu walqixaa fi mijataa ta'etti. Garuu akka ilaalaa jirrutti waa'ee bulchiinsa mootummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee biizinesaa, waa'ee diinagdee fi dhimmoottan firoottan keenya Afrikaatii fi bu'uura ta'an irratti garagarummaa guddaa qabna. Yommuu mootummaa Doonaald Tiraamp ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lama al tokko biyyoota Afrikaa qaamaan daawwachuun isaanii hin yaadatamu. Akka hojjetaan waajjira Bilinken tokko jedhanitti daawwannaan ammaa kun isa dhumaa miti. Yommuu haalli dhibee deebi'ee mijatu Bilinkenis gara Afrikaa qaamaan deemanii daawwatuu jechuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin immoo Antoonii Bilinken sagalee dargaggoota addunyaa akka dhaggeeffatan dubbataniiru. The most important thing we have is to hear and to listen to new voices. Wanti barbaachisaan nu qabnu sagalee haaraa dhaggeeffachuudhaa fi hubachuudha. Sagalee dargaggeessa ta'e, abdii haaraa, yaada haaraa. Yaada kamiyyuu, yaada gaariiyyuu yoo ta'e eenyuyyuu dhuunfatee qabachuu hin qabu. Yommuu yaadni haaraan kun bakka gabaa yaadaatti dhiyaatu waan guddinni fooyya'umsi dhufu natti fakkaata jedhaniiru Antoonii Bilinken.
Dhumarrattis yaa Afrikaa jedhani Antoonii Bilinken. Yaa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi si dhaggeeffachaa jirti. Manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko. Saahidaamtoota Finfinneerraa gabaase. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa 2 filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012tti heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru. Paartiin kun sababa tokko malee haqame ulaagaa barbaachisu hundumaa guutee odoo jiru seera naamusaa odoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turani. Hanaqaan bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalaannan nu ga'e caamsaa bultii 7 bara 2012 amma waxabajjiitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii 1/2012 galchine. Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jedhan obbo Roobaleen. Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraandhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture. Garuu boordiin filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti waliyyatee nu falmaa ture. Nus isarratti falminee manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 8 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtiidhuma nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu. Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin paartiin bilisummaa gadaa Oromoo hacuuccaa boordii filannoo malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan. Kora sabaa goone jirra waan barbaachisu paartii kanaaf naannoomnee to'ii akka biyyattiitti mallatteessisnee jirra jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna. Manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyyoolessaa 10,000 guutuu qaban. Naannotti murteessanii kora sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walgahii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannotti gad buusnee jirra. Osoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu haqan. Nu hubatuu dandeenye dhaga'uun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin nu deebisan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha. Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordiin filannoo maal isiniif deebisaa ture keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture? Isaan biyyoolessaa jedhan nuti immoo biyyoolessaa miti. Isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa 6 booda jechuudha. Sun osoo achi jiru xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haquu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera. Akka filannootti hirmaachuun nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas
nu murteessan nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi odoo hin qabne boordiin seera ala filannoo waraarra nu achiisuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii gooname fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoon jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa ajjeefamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra. Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni kooleejii seenaas Amboo jiru keessatti baratan qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif daa'imman daandiirra jiraataniif gargaarsa gumaachuu isaanii dubbatu. Walitti qabaan gargaarsa kanaaf diiniin kooleejii seenaas obbo Sintaayyoo Abbabaa gargaarsi kun barattootaan qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabamee akka kenname ta'uu ibsan. Daa'imman 189f uffata guutuu, haadholii 68f lukkuu gaafa ayyaana Faasikaa, zayitaaf daakuu akkasumas namoota mana hidhaa jiraniif sangaa gaafa ayyaanaa bitanii gumaachan jiru. Naakoor Malkaa kanarratti dabalata qaba. Walitti qabaan gargaarsaa fi diiniin kolleejjii seenaayaas obbo Sintaayyoo Abbabaa magaalaa Amboo keessatti sababaa barattootuma isaaniin gargaarsa walitti qabanii qaamolee hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif gumaachan yeroo ibsan akkas jedhu. Deeggarsa kana gochuudhaaf wanti nu kakaase ayyaana Faasikaa kana sababeeffannee barattoonni keenya magaalaa keessa deddeeman ijoollee daandiirra jiraatan ijoollee haadha abbaa maatiin qabne kanneen arguu namoota adda addaa deeggarsa barbaadan kanumarraa ka'uudhaan maaliif ayyaana kana sababeeffatee magaaluma kana keessa deemnee qarshii walitti sassaabnee nuyis akka barattootaatti akka mana barumsaattis maankoon jenneetu yaada tokko qabannee kaanee naannoo guyyoota 4-5 tokko akka magaalaa Amboo fi magaalaa Gudaritti deeggarsa sassaabaa turre. Achumarraa kaanettidha egaa naannoo qarshii 120 fi isaa waliigalasaa kan walitti qabannee deeggarsa kana raawwanne. Deeggarsi isin taasiftan maal fa'i? Eenyu fa'i kan deeggarame? Deeggarsi nu raawwanne tokko sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa godina Shawaa Lixaa magaaluma Amboo jiran isaaniif sangaa qarshii 35 sangaa guddaa tokko binnee akka ayyaanaaf ittiin wantoota jedhan gooneerra. Kallattii lammaffaatiin immoo namoota harka qalleeyyii yookiin immoo haadholii dadhabanii nama isaan deeggaru hin qabne naannoo haadholii 68tiif daakuu fi zayita isaanii binneerra. Ijoollee daa'imman daandiirra jiraatan kana immoo naannoo 189dha. Lakkoofsa isaanii sirriitti kan wantoo jennee uffatan isaaniif uffata guutuu surree shurraabii tiishartii kan uffata guutuu isaaniif wantoo jennee deeggarsi keenya iddoo sadiitti qoodamee ture jechuudha. Malkaamuu Alamuu dargaggoota deeggarsa kana magaalaa Amboof Gudaritti olii fi gadi deemanii walitti qaban keessaa tokko ta'uu dubbata. Isaa fi hiriyootni isaa yeroo namoota gargaarsaaf maallaqa gaafatanitti rakkoo nu mudataa ture jedhu ibsee jira. Yeroo gargaarsaaf kadhachaa turetti rakkattoota yookiin harka qalleeyyii magaalaa Amboo keessa jiran amma humna keenya gargaaruuf jecha mudannoo baay'eetu nu mudateera. Arraba midhaan irra darbee waa baay'ee keessa dabarree amma gogorree hamma nutti tufanitti. Isin kolleejjii seenaa beeksisu malee kadhachaa jirtanii midhaan nu jedhanii kan malu arrabsamutti hamma kadhattoonni sin ofii keessanitti nama ta'uuf kadhattu malee rakkattootaaf kadhattu jedhamutti nu arrabsaa turani. Daa'imman maatii hin qabne daandii magaalaa Amboo irra jiraatan keessaa tokko waa'ee gargaarsa isaa fi namoota biroodhaaf taasifamee yommuu dubbatu akkas jedhee jira. Hirnaa Shufaan jedhama. Godaanaa daandiirra kanan jiraatudha magaalaa Amboo keessa. Sababa maaliif daandiitti baate? Daandiichi kanan beeti ijoollummaa koorraa kaasee maatiin koo balaa konkolaataatti miidhaman turani. Sababa kanaatiif amma danda'e yeroo ijoollummaa kootti hojii humnaa garaagaraas ijoollee daa'imummaa kaasee hojjechaa ture. Otuma akka jennus barandaa bulla turre otuma hojii garaagaraa hojjennuuti naannoo Bannaariyaa duratti
achi guyyaa gaafa guyyaa sanbataa ijoollee maqaa barbaadanii maqaa keenya qabatanii guyyaa kaleessaa immoo naannoo ijoollee baay'eedhaan manan jedhamanii daandiirra kan jiraatan hunduma sassaabanii uffata nutti turan. Mee uffata kamii sii bitanii maaltu sitti dhaga'ame? Ani uffata kaleessa nu bitame kan surree nu bitanii tuuttaas nu bitanii kan waqtii gannaatiif ta'u akkasumallee tiishartii jalaas nu bitaniiru. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame kan guyyaa hangaarraa daandiitti ba'e waa'een agarree kaleessaa agarree karaa mana barumsichaati. Namoota kanneen biroof ergaa maal dabarsa hojiin isaanii kun? Hojiin isaanii kun namoonni magaalaa keenya keessa jiran abbaa qabeenya isaa hedduu jirraa hin agarraa daandii baatti yoo nu argan yoo nuti makiinaa isaanii qaban deefaa isaan kan makiinaa isaanii qabeetti na Rogora faallee achi faallee anitti tufan jiru isaan garuu warri kun barattoonni achiillee amma kana dhabaa ilaalanii kiisi isaanii keessaa homaa kan hin qabne kunuun gargaaraa turani. Amma abbaan qabeenyaa magaalaa keessa jiru kun rakkattoota akkas daandiirra jirru kana otuma ta'ellee manuma kaasoo nu laatanii nu ijaaranii gara fuulduraa kan keessa jiran illee hojii mannuuf ta'u loomna keenyaaf manu ta'u nuti manni baay'ee hawwatu barnoota illee ta'u keetti hojii maatu manuu bananii guddaadha. Obbo Sintaayyoo gama isaaniitiin dargaggootni qormaata keessa darbuun hawaasa boru tajaajiluuf jiraniif isaan qopheessaa jedhu. Dargaggoonni ispeeshaalii immoo barattoonni wanta akkasii irratti hirmaachuun isaanii tokko hawaasni boru isaan erga barumsa isaanii fidan booda hawaasni isaan itti makaman sun hawaasa akkamiiti jireenya akkamii jiraataa kan jedhu isaan dursanii qabatamaan wanta laalan tureyyuu. Waabee bakka wantoota baay'ee ka'anii chaalenjii guddaa keessa darbaniiru inni guddaan garuu barnoota dareetti baratan sanirra haala kanaan jireenya isaanii boruuf fakkeenyummaa ta'uudhaan wantoota adda addaa faayidaa guddaa akka isaan irraa argatanidha kan yaadni ka'e kun hojiinsa hojjetame jechuudha. Qaamoleen hawaasaa deeggaraman miira akkamiiti kan isaan agarsiisaa turan mee miira isaanitti dhaga'ame natti himaa yeroo deeggarsa kana gootaniif? Miirri isaan itti dhaga'ame ijoollee akkasitti haadha abbaa dhabanii daandiirra ta'an sun innaa fuunee uffata uffisnee sagantaa bashannanaa qopheessinee fi taphatan baay'ee keessi isaanii gammada. Garuu abdii biraa nurraa barbaadu. Mana jireenyaa hin qabnu, otoo mana nu ijaartanii, otoo mana barumsaa nu barsiistanii, fedhii adda addaa wanti isaan nu gaafatan jira. Kun immoo boru iftaan hojii guddaa kan barbaadudha. Haadholiin isaanis eebba guddaadhaan inni kaan boo'ichaan inni kaan gammachuudhaan yeroo isaan eebban eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadanidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatu hin qabnu. Yeroo kana maatii keenya biran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha, lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Baay'ee namatti tola jechuu barbaade. Amma hojii manee guddaa tokkotu isinitti kenname innis hojii manee daa'imman daandiirra jiraatan kanarraa isinitti dhufe hojii manee kana immoo akka dargaggootaatti qophaa keessan keessa bahuudhaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdu moo mee maalirra geessan ergasii? Amma yaada baay'ee xiqqoo taate mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uumamte kana amma otoo hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii oolu. Kanaafuu maal goone amma immediately akka bulchiinsa kolleejichaatti piroopozaal hojjechaa jirra. Piroopozaal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu achi booda ispoonsaroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee nijiyoowwan adda addaarree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf ijaarree fi wanti dhufu kun gannadha fuuldurri kun gannadha amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan keetti galchinee wantoo jennedha hin jalqabne malee wanti nu hojjenne jenne hin jiru. Qindeessaa deeggarsaa tibbana magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii seenaayaas maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa'aa fayyaa ta'a. Ulfaadhaa galatooma. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootaas Waashingtan DC irraa. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Kan hidhaa keessa jiru hoogganaa mormitoota Raashaa Aleeksii Navaale haalli fayyaasaa gada deemaa buluun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Navaaliin
dhukkubbii dugdaa fi miila isaarraa itti dhaga'amuuf aangoonni mana hidhaa wal'aansa fayyaa isa barbaachisu akka kennisiisan gochuuf guyyoota 24 nyaata lagatee kan ture yoo ta'u amma sana gochuu dhaabee jira. Qufaa hamaa fi ho'i qaama isaa dabaluu ibsaa ture. Namoonni isa waliin hidhaman dhukkuba sombaan qabamanii hospitaala seenanii jiru. Haalli fayyaa Navaalii gad deemaa jiraachuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yaaddessuusaa itti gaafatamtuun pireesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii dubbataniiru. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis yaaddoo kana qabaachuu isaanii ibsanii aangoonni biyyattii fayyaa fi nageenya Navaalii mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniif gaafatan. Kana malees akka battalumatti hiikamu akkasumas deeggartoota isaarra dararaan ga'u akka xumuraa argatu irra deebinee gaafannaa jedhan. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun Navaalii summiin miidhuu ishee kan ilaaleen bitootessa 2 ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi uggura Raashaa irra ture bal'isee jira. Uggurri kun duraan Raashaa irra kan kaa'ame sababaa bara 2018 Yuunaayitid Kingdom keessatti warri basaasa Raashaa nama Sargee Skripal jedhamu keemikaalaan summeessanii booda. Dabalataan immoo ministiriin maallaqaa fi ministiriin haajaa alaa Ameerikaa namoota Raashaa hedduu fi dhaabbatoota sagantaa meeshaa keemikaalaa ministirii ittisaa fi kutaa basaasaa kan federeeshinii Raashaa waliin hidhata qabanirra uggura kaa'aniiru. Meeshaalee waraanaa fi tajaajila waraanaa biyya ofiin ala akka hin baafne jechuudhaan biyyoota imaammata ba'e keessatti tarreeffamanittis Raashaan dabalamtee jirti. Raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu fi dhiittaa mirga namoomaa geessisuun ishee waan hamaa hordofsiisuu ka danda'u ta'uu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi kallattiin akka ibsaniif mootummaan Ameerikaa aangoota isaaf ibsee jira. Meeshaa keemikaalaa gargaaramuun kan fudhatama hin qabnee fi seera addunyaa ka cabsu ta'uu ministeerri dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan beeksaniiru. Gara fuula duraatti yoo Raashaan kanatti fufti ta'e maaltu ta'uu akka danda'u dursee dubbachuu hin fedhu jechuun kan akeekkachiisan immoo dubbi himaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Teed Piraayis turan. Raashaan gara jabinaan haalli itti isheen Navaalii qabdee jirtuuf akka itti gaafatamtu shakkiin qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.